Ifama wajjini akkana gargaartan baay'ee dadhabe konkolaataan daandii kanarra hin jiru. Eewa maal isa gargaarre? Addabaabaayii irra akka konkolaataatti argadda. Kanaaf agasii fi aga iddoo sanii akka konkolaataa keessanii namoota barbaade. Maal rakkina reeqa waree aga dhagaa beektaa? Koosee dhiqaa. Fagoo dhufee barbeettanii fagoo dhufee kanaaf aduu si miti gaa maa konkolaataan arganne moo? konkolaataan arganne as dhaabadhee egaa turee haakii akkasitti aduun na ajjeesee isiniin jedha. Silaa eessarraa kaatee dhufteet? Eessaa dhufte reema? An Chaanii har'aa dhufe. Chaanii har'aa dhuftee makiinaa kee keessa seente? Maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Maataateen jedhana maali ibidda keessaa isin fakkaate Chaanii har'aa dhufe isiniin jedhe maali? Ana waldummaa guddaan yaaddoonatti maal isin fakkaatu obboleessa dhageettan? Maaltu yaaddoo sitti ta'e? Obboleessa keenya akka Chaayinaa barumsaa deemisa. Irra guddaa waldummaa yaadana ta'ee halkanii guyyaa nyaata hin dhugu hin rafu. Yaada isaatu akkana godhe. Isinoo akka maal yaadu beektan akkam goona mucaa? Yoo rabbii kiyyaa wishti bichaa miti kan akkasitti yaadatee cinqamutti jiru. Mutuun biltuu cinqamutti jirra wishti bichaa miti. Akkam ta'a namna? Si qabuusatti kan cinqamu rabbiitu waliin jira namni cinqameef maal buusetteetti? Osoo yaaddee akkana gabbatee ta'anuma isuma yaaddee akkana waan fakkaatu mangartu. Qallatte? Maal nama mararta akka malatti huqqatte? Nama mararta. Amma kanaaf waan isin jedhu dhibee kana. Mallattoo isaa isinii himaa dhageeffadha. Hayyee mee mallattoo isaa maal fa'aadha? Mallattoon isaa dhibeen kun si qabuu yoo beekte jechuudha. Yoo akka inni si qabu mallattoo isaa beekuu barbaadde mallattoon isaa si qofaas. Qofaa akkamsi fakkaatu qofaa gogaa kadhaa keef homaa hin qabne si qofaasisa oo'a kana qaama si buusaa dhiira nama ijoollee xixiqqoo hin qabu jedhan ijoollee daa'imman hin qabu nama gurguddaa malee. Nama gurguddaa yoo jettu namoota akkamii naaf hin gallu. Dhibeen kun amma warri daddafee qabu nama umurii isaa achi deemu achi ol guddatee jechuudha. Kanaafuu wanni barbaachisu maali jedhan akka jedhanii jechuudha. Waan oowwaa dhuguu, nyaata oowwaa nyaachuu, waan humna si kennu nyaachuu, aduu keessa yeroo sa'a tokkoof daqiiqaa 30 oliif aduu keessa deemuu humna isaatu dadhaba jedhama. Dhiirri ammoo gara dubartii kalaa'uu dhabu. Dubartiin ammoo dirqama dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf dhiira argachuu qabdi jedhan. Hai, maaliif dhiirri dubartiitti dhiyaachuu dhabe? Humni isaa akka hir'anneef qaamni isaa anniisaan isaa akka irra jalaa hir'anneef anniisaa isaa hir'annaan immoo dafee waan kanaan qabamuu danda'a. Dubartiin immoo wanni dhiira argachuu qabdi jedhamee maal si fakkaata? Dubartiin dhiira yoo argatte qaamni humni jaraa waan dabaluuf kanaaf dubartiin dhiira argachuu qabdi jedhama. Dhiirri immoo dubartii irra fagaachuu qabaa jedhama. Dhibee akkana kan dhufe rabbi nu haa baasu. Edaa jaarsi kiyya kanaaf natti dhiyaachuu dide maaluma ta'e jaarsi kiyya dee gaafii natti ta'a muti ergaa akkana ta'e maanu dirqiidhaan isa qabadhaa muti. Isin immoo waan mantaa naasiftu mee amma kan irraa dhiisatti ammoo obboleessuun keenya kan Chaayinaa jiru sun kan barumsaaf deemu akkam taana mee amma akkam goonasa? Isaan dhiisatti immoo kana maal goota kanaa? Isaan xiyyaara Chaayinaa dhiisii biyya addunyaa biyyi kamiyyuu xiyyaarri biyya tokkoo ka'ee akka biyya biraan deemne waan godhanii jiraniif. Sun maal goona reessuudha inni achiin dhufu inni achuma ta'a. Nu amma kan nu yaaddeessu jiru inni akkuma jiraate achaa jiraatu. Nu amma kaasii kan nu yaaddeessu. Chaanii har'aa dhufe dubbisuuf deeman saalfatu deema. Kaasii kan nu yaaddeessu jira. Xiyyaarri akka balali'uu hin dandeenye hin beektu booti. Dhoowwameera xiyyaarri hin balali'uu jedhame dorgame addunyaa hunduu dhaabateera. Mus xiyyaara miti manni barumsaa hunduu cufamee manni maalii hunduu cufamee mana nyaataatu cufuu deemna. Inumaa mana akka gadi hin baane jedhanii labsii dabarsanii dhagenne. Yaa rabbati nu baasi qofa. Dhugaa keessa rabbummaan ol ta'e rabbiin tokkichi guddaan samii arshii irra jiru sun rabbummaan waan akkanaa kana rabbi nurraa haa qabu malee
wanni kun dhibeen kun dhibee baay'ee nama yaaddessaadha. Rabbiin guddaan nu qaba. Akkuma isarraa dhufeen rabbiin irraa ittisu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirtu? Nagumaami. Nagumaami. Fayyaa rataa. Fayyaa keessan. Akkam jirtu? Akkam jirtu? Eessaa dhuftee warra ammoo? Neeti akka mana qabbaneessanii teettarree. Laa yaaduma ta'u jira. Mucaan meeti gagal. Wata abbaa mara nagaa illee jarjareetu gattaa baga gammadde. Maali? Maali abdiin hin galle? Abdii yoon galee abdiin eessaan gala xiyyaarri hin jiru jedhan. Karaan cufamee jedhanii akkasitti achi ta'u jira. Xiyyaarri balalii gargaraan beekaa ta'e eessaan dhufattee yaadda? Galle jettaa yaaqee obboleeyyan tiyaati isin fayyaa qabdan osoo isin hin bilbilee dhufe bara amma makiinaa irraa qabu makiinaa keessa argee abdii makiinaa keessa argee an biyya chaaniyaa irraa dhufe inni naan jechoosaa dhaga'ee na anu duran beekame akkanni achi bare argee jennaan nama fiigee biraa ka'ee dhufe ofii nagama qaba yeroo dhufu. Anachi wala nagama jiran chaayii namarraa dhufuu isaatu maafi muddamee tokko ka'ee biraa dhufe Akkanin jedhu ijuun kee qaroo kana natti ejuma biyya kanaa argee amanuu dadhabee Suuraa sabboo nama isa fakkaatu argitee kanaa Yaada jedha dhugaa nama isa fakkaatu argee Amma waa'ee abdii. isaa sofnuu dhufee jechaadha. Isa baay'ee dhufni. na dhugoomsitanii Laa nufni abdii osoo dhufe ni dhufaa na qophaa'a jedhee osoo hunda wallee namni akka biyya biraarraa ka'ee barata waggaa 5 achi ture akkami dhufu. namni muddamee nabsee ofiitiifuu bara waan jedhu wallaalee jira ka bilbileef kan bilbileen beeku namni bakka hunda muddamee karaan cufame waa hunda cufanii namni muddamee namni kun nabsee du'aa keessiif jedhi angaruu isinii hime Anamma kesin jedhu kunoo karaa bakka hundaa cufame jedhanii kunoo televizyiin dabarsanii kaaniin godhani inni yoo samiirra barabee dhufe maa sobdaa bu'aat maa isaanii dhufee lafaan dhufe ani dubatii taboolla rabbiin kunoo na guyyaa dhatiyaa garaa keessan uume tanaan dhabe ani isinii hime taroo kan isinii hime yaa rabbi akka isinii amma ka jedhu akkam godhan akkam godhan akka gootan isintu beeka mana kana yaadee abannumu ani sani waan beeku ana nafara isinuu inni nu as dhufee yaaduu naadhee shakkaa dhufe akkasin jedhu akkasii akkam ta'an amma akkam ta'an Abana cufnee baanu cufnee qullufnee baanu. asumaayyuu abaqan akkama ta'an dhugaa baay'ee na dhibee akkam Akkam taane gara mata yaa rabbii Isin mala mala kaasillama. dhugaa jedhamu laata akkami mucaa dhugaa jedhamu Mucaan kijiba walaa Kijiba nama isa fakkaatu arge malee ati eessa fittee yaadda nama isa fakkaatu arge. mala Nama ana akka isa goonu mala argee jira nama akkam goon. akkam goone jettanii yoo inni dhufe fagomatti gowanti afaanillee qabnu mire huccuma afaanii godhanneeti kifilii gamas argitanii Kutaa karasii. namni tokko nagaan jirinaan akkuma dhufeen qaat jedhee mana sanaa seenu erga yoo seenu nutti mufate waggaa amma kanarraa turre akkamitti nagaa jechuun Obboleessa keenya akkamitti gadariina kaa. du'a barbaadan jechuudha Akkam goon. yoo mufate haa mufatu yoo fedha haa boo'u haa gangalatu wanni nu naqan jiru kanaafuu guuffa kifilii san seensifnee nyaata illee bishaan illee waa hundaa achumatti fagootti hidhannee akkana kennan. Ati jedhin ani na sodaadha. Ana jedhan waata. Ati jettani. Ani jedhu ani yaadeen jira yoo obboleessa kiyya waggaa 5 irraa ture akkam Duuba barbaadni jechuudhaan an deemee jira. Laa ganna dhiis nan qabeessi hin jiree nan qabeessi hin jiree. Lakki nun gatiin carfuma sana akkasumatti maranneetuma dubbisna malee maati nu biraan deemu. Dirqama waan ani sin jedhu ture amma dubbii jiru gabaabaadha. Waan isin jira fudhadhaa gattaa huccuu isinii bitaa afaanin marannee kasteennee hagan. Tole erga jechuudha. Taa gattaa. Nun dubbisnu nu maal hin taanu jettee afaan baafattee. humni na dhaabbattee Maaluma wayyin jedhee ani yaa numtu na fixe. Salaam alaikum. Warra keenya baga nagaan na eedden. Baga nagaan na eedden. Nurraabe. Ani ilma keessanii. Beeki nurraabe dhiiga wajjin. Maaliif isinirraa ba'a? Chaayinaarra dhufteemi. Anamma keessa jedhu. Na dubbisaa koottaa na jiga. Laasin dubbinu dhisa. Maal? Laasin dubbinu dhisa. Akkasii jedhu. Kifili keenya san deemsisti naa godhe maali? Maali? Achi deemisi jedhu. Kutaa san ta'e. Ani si yaadeera na dubbisaa takka. Eenyu yaadeerta achi deemee sin dhufaa beeku. Maal taatan? Beenu si jedhee si jedhee dhageeffadhu achi beeku. Achi beeku si jedhee deemii. Maal ani si yaadee jira dubbisaa. Dhageetta. Deemu si jedhee. Na dubbisaa. Laasin dubbinu si jedhu. Maal ta'ee jennaan kun? Dhageeffadhu diinde waan nuti hin dhageettu. Beenu. Isin amma
asisufina anatu waa hunda isa sirreessuuf ufumarraa ta'a anami waa hunda anatu kifili gamantuu waa hunda sirreessee firfa asuma argatta mucaan lallaafee jira dhugamaa qabu ani tinyaa anuma tokko anuma rakkoo qabu afaan hidhee jira achi deemee mucaan laafee raayu hin gartanii fuula isaa dura diimaadha akka gurraacha dhibee garree dhugamaan dhibee qabee akkam goonaan maali uummanni keenya maal ta'anii anaa fagoo waggaa meeqaa ture isaan dubbisu dhufe barbannaan cufatanii uummata hawwamaan qabu na jalaa banaa maal kutaa kamiin seenii yaa uummanni maal akkana godha tu maal ta'an seenii yaa naqamaa mee maaluma ta'e uummata na jalaa banaa yaa rabbi ati nuu araara yaa rabbi ati nuu araarami dhibee xiqqoo fiddeeti ka haati ilmoo dheessitu ka obboleessi obboleessa dheessu situu fidee miree yaa rabbi namuu lubbuuti yaa nabaasii malee waan biraan beeku yaa rabbi ati nu baasi gooftaa kee yaa rabbi ati nutti hin dallanin kuni zabanni zabana boodaa fakkaata zabanul aakiruun fakkaata yaa rabbi guyyaa qiyaamaa akkam taanaree ka gaafa aduun taakkuu takka nurraa ol fagaatteeti gaafa haati ilmoo dheessitu abbaan ilmoo dheessu jaarsi jaartii dheessu kan jedhan ka dhibee kana caala ka guyyaa qiyaamaa sana akkamitti jalaa ba'uu dandeenya yaa rabbi ka dhibee takkatti hafuuraan darbituuf akkana nu dheessuu jalqaban guyyaa qiyaamaa maal taanaree yaa rabbi mee maal dalagannee harkaa qabna yaa rabbi ati qiyaamaalee nurratti hin buusu hadhibee tanaa laattuudha guyyaa qiyaamaa sana akkamitti jalaa baana jennee namni gaarii dalagataaru jira hin jiru hundi keessanuu kana gaafachuu qabdanii dhibee kana qofa sodaa miti maali salaataattu sadaqataa jirtu zakaa seeraan baafataa jirtu haraama dalagaa moo halaala dalagaa jirtan zakaa baasaa jirtanii mee namni salaataa jirtan jirtuu jedhe kan dhibee xiqqoo amma dhufte kanaan kana sodaattani guyyaa qiyaamaa maal ta'uuf deemtani mee obboleessi keenya kun dhugaa jedhe ati birrii qabdurraa takka zakaa baaste beektaa hin beeku mee kan siin jedhu obboleetti xiyya beeku juum tokko salaatte beektaati juum tokko sii salaatu siin argine salaatte beektaa mee ati mee hin badhu Issalaan. maanuu salaata si dhoowwe meenatti maani kan salaata si dhoowwe Atu salaattu oduu ati salaattee maaf asi biraa afaayyuu atu salaanne. har'a irraa kaatee salaata Atu salaattee anis na salaata. atillee har'a irraa miskiina gargaartaa har'a irraa zakaa baastaa har'arraa eegalee zakaanii baate miskiina ni gargaara rabbi kanaafuu dallansoo akkana kana nuuf fidee fakkaata. Anummaan qofti waliin deemnu. Anummaan qofti moo jetta? Itoo du'aayii kadhannee kaanu kan itti kennatutti. يا رب ati nu baas. Sen! Berade. Sini je orang kita kata Asal iwan sini aja lah. Sen apa? Langsung berufte tak? Belera sen. Berufte. Lo luan terme kali kan. Nyak, nyak. Oh, esar. La, jangan. Betul, anak sih kita sah. Bagus santai inje.
أسكن ما أنا صدق. لا وين سودان ولدي أنا سيدا ولمدي أشوفها يلا. أنك سينجر نياتا لسي فيدير عادي يودان دانا بيجوسان إنت شاهين ما أصولي بسيوي نيات أنا سرّا ولا. أشوفها أنا أقول سبيا أنا نبي. سيكنيسي ولدي وانا سيجيري كل يا أمادي. لا سيكنيسي ولمدي نياتا أنا سيبيدا أنا سيبيدا Mishkai, Namakai, Shikai. All day, Meshikai. One therapy with the Nangatu. Bishano, Bishanjira. Sibida, Fujira. Fidika. One therapy in the Nangatu. One therapy in the Nangatu. Fidi. Oh, será que isso não vai falar? Fidi. Hã? Ixi. Ora, cara, outra aprende, não, cara. Ixi, não está nem me onde que essa não. Guia que ama o mal tá o barbado. Amo marra tiada.